Eeyyoob irratti akkas jedha. Ammas gaaf tokko warri waaqa irraa ilmaan waaqayyo jedhaman fuula waaqayyoo duratti argamuudhaaf in dhufanii jedha. Fuula waaqayyoo duratti argamuudhaaf ilmaan waaqayyoo kun in dhufan. Seexanni immoo fuula waaqayyoo duratti argamuudhaaf isaanii wajjin hin dhufee jedha. Tole warri fuula waaqayyo ilmaan waaqayyoo warri fuula waaqayyoo duratti argamuudhaaf dhufan kun eenyu isaan? Neetworkii kukkutee miranaa deebi. Eeyyuub boqonnaa lama irratti qoramuu Eeyyuub lammaffaa irratti kan dubbatu Eeyyuub boqonnaa lama lakkoofsuma tokkorraa ammas gaaf tokko warri waaqa irraa ilmaan waaqayyoo jedhaman fuula waaqayyoo duratti argamuudhaaf in dhufan fuula waaqayyoo dura dhufan seexanni immoo fuula waaqayyoo duratti argamuudhaaf isaanii wajjin hin dhufee jedha. Eenyudha warri sun warri fuula waaqayyoo duratti argamuudhaaf dhufan walga'ii yookaan immoo waamicha waaqayyoo owwaatanii warri waaqayyoon fuula duratti argamuudhaaf dhaqan kun kan seexannillee isaanii wajjin dhaqe sun eenyudha isaan? Mayu. Maal itti sanyii? Neetworkiin na jalaa kukkutaa ranaa deebi. Gooftaan maccaa isaa kukkutu maaliif si kukkuta abbo? Waan siin jedhu laa ammas gaaf tokko warri waaqa irra jiraatan ilmaan waaqayyoo jedhaman fuula waaqayyoo duratti argamuudhaaf in dhufan. Warri waaqa irraa ilmaan waaqayyoo jedhaman fuula waaqayyoo duratti argamuudhaaf dhufan. Seexanni immoo fuula waaqayyoo duratti argamuudhaaf isaa wajjin hin dhufee jedha. Eenyudha inni ilmaan waaqayyoo warri fuula waaqayyoo duratti argamuuf dhufnaan seexanni illee isaanii wajjin fuula waaqayyootti argame kuni eenyu isaan ilmaan waaqayyoo jedhaman kun? Kutaan kun waa'ee fuudhaan ibsu. Fuudhanis bakka kutaan inni dubbiftu kuni. Kun fuudha miti. Waan ilmaan waaqayyoo si gaafadhe. Ilmaan waaqayyoo fuula waaqayyoo duratti wal ga'an kun eenyu isaan? Nammaatiif inni kun akka garagara ta'e beekadhu. Beeki inni kun garuu fakkeenyaaf isaan keessa seexanatu argamee jedha miti kutaa nama dubbisaa jirtu kun. Ilmaan sun eenyu isaan? Ilmaan waaqarraa keessa seexanatu argamee jedha. Eenyu isaan ilmaan sun? Kutaa ammaa nama walitti firoomsuu gaafa barbaaddu bakka gaamaa ilmaaniitiin yoo tokko. Ilmaan kana keessaa kan ibsamee jiru keessaa seexanni ilmaan waaqayyooti ree. Lakki seexanni qobaatti ibsame bar seexannillee akkas jedha fuula ammas gaaf tokko warri waaqa irra ilmaan waaqayyoo jedhaman fuula waaqayyoo duratti argamuudhaaf in dhufan dhume waan ilmaan waaqayyoo seexannis immoo fuula waaqayyoo duratti argamuudhaaf isaanii wajjin dhufe seexanni isaanii wajjin dhufe malee ilma hin jedhamne anamma kanan sii gaafadhe warri fuula waaqayyoo duratti argamuudhaaf dhufan kun eenyu isaaniidha malee waan seexanaas gaafachaa eksi waan wal qabatuuf walitti dubbise malee seexana biraa hambis rakkoon qabu warri fuula waaqayyoo duratti argaman ilmaan waaqayyoo jedhaman kun eenyu isaan? Isaan masira jiran yoo ta'e iyyuu hin fuudhan akka jarri hin fuune beekamaadhuma fuudhaaf heerumaa waliin argamu. Dhiis rakkoon qabu hin fuudhin anamma gaaffiin koo ilmaan waaqayyoo warri waaqa irra jiraatan kun isaan fuula waaqayyoo duratti wal ga'an kun eenyu isaaniidha? Ma warmati dubbifte kana kaa ergamoota keessaas jiru miti seexanni ergamaa ta'ee jiraattee dhiyeessite miti jedhamu. Waa'ee seexanaa ibsu jecha kutaan kun kan dubbatu waa'ee seexanaa ibsu seexanni akkanitti Iyyoobiin qoree ibsuudhaaf seexanni akkanitti Iyyoobiin qoruudhaaf dhufee ibsuudhaaf iyyuu kutaa sanatti barreeffamee jira waan ilmaanii. Na hubadhu yaa sanyii kiyya na hubadhu. Anamma waan seexanaallee la sirriitti na hubadhu yeroo takka gaaffii hubachuun walakkaa deebiitii jedhan understand na godhi sirriitti mee waan seexanaa biraa dhiisi xiksii waan wal qabatuuf boqonnaa lakkoofsa korra waan jiruuf qobaatti walitti dubbise malee ani seexanarraa dhimmallee qabu waan seexanaallee biraa naa dhiisi biraa naa kuti awwaan si gaafadhee ilmaan waaqayyoo warri waaqarra jiraatan kan waaqayyoon fuulduratti wal ga'uudhaaf dhufan sun eenyu isaanii siin jedhe. Isaan kun qulqullootas ta'uu danda'u. Qulqulloota ergamootas ta'uu danda'u. Haa ta'u garuu kutaa sana keessa kan ibsa sana keessatti dhiyaatee jiru seexana dhiyaatee jira. Seexanni immoo seexana dhiisi. Maqaa isaanii irra kaa'amee jira mala asirratti. Mee yeroo takka seexana keessaa dhiisi. Eenyu ilmaan waaqayyoo warri fuula waaqayyoo duratti wal ga'an kun eenyudhaan amma gaaffiin? Eenyu isaan? Ilmaan kun who is? Eenyu isaan? Maqaan achi keessatti argamu sun eenyuun? Maqaan kutaa kana keessatti argamu kun eenyuun?
Yaa jamaa sagaleen kun jiru? Sagaleen addaan badee deebi'e. Amma jira. Sagalee tuubuun irratti kukkute. Amma deebi'eera. Okay, ifama. Yaa jamaa taap godhame. Rabbiin isin haa barakachiisu. Tuttuqaa waan san koppiliin illee godha taap illee godha. Barakallahu fiikum. Tolee sanyii koo eenyu isaan siin jedhe amma waan nama biraa osoo hin taane warra ilmaan waaqayyoo jedhaman kana qofa si gaafadhean eenyu isaanii siin jedhe. Maqoota ergamootaa kan biraachi keessatti nagarree siin jechaan jira. Maqaa ilmaan waaqayyoo kan biraa keessatti argeen jiru kutaa kana keessatti siin jedhe. Tolee eenyu isaarree warri sun? Waan barreeffameen jiru dubbisuun moo rakkisaadha? Ahaa, ibsuu dandeessu ati beektaa jala ta'e keessa maqaa sanii beektaa amma. Ani bar wanni ani wallaalee maqaa kan biraachi keessatti argine maqaa tokkitti argee. Okay, ilmaan waaqayyoo warri jedhamaa jiran iddoo kanatti ilmaan waaqayyoo warri jedhamaa jirani. Achi keessa maqaa beekatu jira. Yaa gurbaan nama eessanyi na hubadhu yeroo takka. Warri ilmaan waaqayyoo asitti jedhaman kuni ergamoota moo seexanoota moo eenyudhaadha warri fuula waaqayyoo irra wal ga'an kun eenyu isaan ilmaan waaqayyoo kan waa jedhamee dubbatame kun eenyu siin jedhe. Dubbisuun danda'e ergamoota jedhee achi keessatti caafamee jira kutaa nama dubbisaartu kana keessaa. Ansi gaafadhe ati abbaa macaafa kanaati macaafa kanatti ni amantaami ansi gaafadhe bar. Utuu inni hin jedhin immoo jechuu dandeenya. Maal macaafa kan ibsu si'imi maal itti amanta macaafa keeti kanaafan si gaafadhe bar sirraa baruuf si gaafachaa jiraane. Kutaa isin na gaafatteef kutaa amma na gaafatte kuni garagara. Kan silaa dhiisii bira darbi. Kutaa ati seeroo mamaa boqonnaa jaa na gaafatte. Yaa gurbaanana donqoroo illee hin ta'in anallee donqoroo. Ati immoo isatti firoomsachuu barbaadde kana na gaafatte. Waan firoomsaa si gaafachaa hin jiru ani. Eenyu ilmaan waaqayyoo warri fuula waaqayyoo duratti amma maal jechuu barbaadde beektaa? Ilmaan waaqayyoo kunii ergamoota kan jedhu asirratti caafamee jira. Seexana duwwaata achi keetti caafamee jira kutaa sana keetti ergamoota kan jedhu immoo caafamee hin jiru siin jedhesitti kanaafuu seexanoota ilmaan waaqayyoo boqonnaa lama lakkoo tokko irratti maqaa seexanarraa kan maqaan ergamoota jedhu kan biraa barreeffamee hin jiru. Gaaffii koo dhaggeeffadhu mee waan si gaafadhe warri ilmaan waaqayyoo jedhaman kun seexanoota isaan. Miti isaan. Seexanaa miti ishee eenyudha re? Jedhi kaa daddaf yeroo kiyya yeroon gubin nama biraatti dabarra. Ilmaan waaqayyoo garee qulqullootaa yookaan immoo warra nuffii isaanii uummata hunda ta'uu danda'a. Seexanni garuu seexanaatti jedhamee maqaa isa jiru jira maqaa. Kutaa nama dubbiste keessatti seexanni qofaatu mul'ata irraa kan hafe ilmaan waaqayyoo jedhaman immoo. Maal jettee? Jedhaman immoo eeshi. Isaan. Maqaan isaanii ibsamee jira achirratti maqaan kan ibsamee jiru hin jiru qulqulloota hunda ta'uu danda'a warri maqaan isaanii ilma tokko jedhaman. Seexanni maqaa isaan adda bahee seexanamee jira. Maayikii qabadhu. Maa'icaa kan jettu bilbila kee irraa gattuqi. Thank you. Jibriil carraa naa kennaa jechaa turte natti fakkaata dubbadhu maayikii banadhu. Galatooma carraa nuuf kennu keessaniif kana mammaata irraa miiraa dubbannu. Eeyyeen ilmaan waaqayyoo warri fuula waaqayyoo duratti wal ga'an kun eenyu isaan? Ijoollee waaqayyoo kan jedhaman seera uumama boqonnaa ja'a warroota irra jira sanicha. Eenyu isaan? Okay, achi deemnee haa dubbisnu ijoollee eenyu akka ta'an. Boqonnaa Eeyyuub boqonnaa 2 lakkoofsa 2 irra jira lakkoofsa 1 irra jirra. Eenyudha isaan ammas gaaf tokko warri waaqa irraa ilmaan waaqayyoo jedhaman fuula waaqayyoo duratti argamuudhaaf dhufanii jedha. Seexannis immoo fuula waaqayyoo duratti namoota sanniiniif hin jedhee bara. Eenyu isaan? Ijoollee namoota sanniin. Kennoo achirra deemnee haa dubbisnu ijoollee sun eenyu akka ta'an.
achirra ande maal taate Ijoolleen akka kuno asirra jira kuno as jira kuno akkas jedha la Ko eenyu jetteemi ijoolleen kunniin. eenyu isaan Kanaaf iyyuu achi deemnee haa dubbisnu kan eenyu akka ta'an dubbata waan ta'eef ijoollee namaati. kuno asirra gaafachaa jira eenyu isaanii siin jedhe Ijoollee waaqayyoo kan jedhaman kitaaba qulqulluu keessatti achi jiranii achi haa deemnu siin jedhee bara. eenyu isaan eenyu Maqaa isaaniin dubbatu achi deemnee ijoollee eenyu akka taate achi haa laallu siin jechaa arabar xiqsiidha sitti maaraa biroo maal taate. eenyudha ilmaan waaqayyo warri jedhaman sun eenyudha nama moo maleekaa moo nama moo ergamoota moo eenyudha isaanii siin jedhe si gaafadhe bar nama siin jedhe. Eshi namatu fuula kan waaqayyo duratti wal ga'e Kanaafuu nama ta'uu si deebi'eeraa miti ijoollee suniin ammoo tuyyuu seera uumamaa boqonnaa jaarra kan jiran sanii jecha. Koy adda deebi'ee nama ta'u. yeroo takka hin jarjariin namatu fuula waaqayyo duratti wal ga'ee siin jedhe okay Fuula jechuun ammoo tuyyuu waaqayyo bira dhaqanii. Maal jette? Samaayirra bakka waaqayyo jiru waaqarra dhaqaniitu fuula waaqayyo duratti wal ga'anii ilmaan namoota. Eenyutu akkas hin jedhe. Waaqayyo bootuma hundatti ni argama fuula waaqayyo fuula waaqayyo jechuun gara waaqayyootti bahanii yookiin fuulatti bahanii waaqayyoon gaafatanidha malee waaqayyo bira akkasitti samii dhaqanii kan jedhu hin jiru achaas biratti. Okay haa waaqayyotu isaan bira dhufeere. Waaqayyo bootee hunda jiran biratti. Okay waaqayyotu isaanitti dhufe tole seexanni immoo fuula waaqayyo duratti argamuudhaaf isaanii wajjin dhufeedha. Seexanni eessa dhufe? Isaan jidduutti argamee jedha obboleessa kiyya. Eessatti isaan jidduutti argame? Uummata jidduutti jecha. Ijoollee kanneen jidduutti. Kenna obboleessaa fuula waaqayyo dhaabatanii kanatti jecha. Tole achiin seexanni illee waaqayyo wajjin haasawee? Itti fufii dubbiskaa itti fufnee haa dubbisnu. Waaqayyo ati eessaa dhuftee jedheen seexanicha gaafate. Seexanichi immoo lafa irra asiifachi olii fi gadi deddeebi'aan turee dhufee jedheen lafarran deddeebi'aa turee jedheen eessa dhaabbatee lafarran deddeebi'aa ture jedheen waaqayyoon. Okay. As dhaabatee jedhameen dubbatamne. Lafarran deddeebi'aa ture. Oika namni lafarra dhaabatee lafarran deddeebi'aa ture jedha. Fakkeenyaa fi bootee deddeebi'aa turte jetteen dubbachuu dandeessa. Naannoo waaqarra bakki isaan jiran waaqarra. Maalidha naannoo itirraa qoy. Naannoo itti deebitee akkas jettee dubbachuu dandeessa siin jedhu. Hin jedhamu akkas hin jedhamu. Waaqarra maal jedhe waaqayyoo ati eessaa dhufte seexanichaan hin gaafate. Seexanichi immoo lafa irra asiifachi olii fi gadi deddeebi'aan turee dhufe. Eessa dhufe inni? Lafarra deddeebi'aa ture eessa dhufe? Bootichi hin dubbatamne siin jechaa araabar. Kanaafuu waaqarra kaa lafarra deddeebi'aa ture. Eenyutu siin jedhe? Waaqarra eenyutu siin jedhe? Lafarra asiifachi olii fi gadi deddeebi'aan turee jedheen dhufee jedheen deddeebi'aa tureen dhufee jedhee waaqayyoon. Tokko lafa fakkeenyaaf hatamma lafarra naannoo tokkorra deemaa ooliin asitti dhufee hoo jettee naannoo tokkorraa gara tokkotti dhuftee jechaadha. Innillee lafarra hin jettu lafarra deddeebi'aa ture hin jettu akkas akki jettu. Nan deddeemaa ture illee jetta malee lafarran deddeebi'aa ture hin jettu lafarra dhaabbattee lafarran deddeebi'aa ture hin jedhamu kun seera afaan oromoo keessatti hin jedhamu akkas inni kan inni jechaa jiru waaqarraadha bakki isaan jiran ilmaan waaqayyo warra waaqarraa jedha bar ilmaan waaqayyo laal ilmoota namaati okay na guddisi si abaasu waaqarraa kan jedhu kun dogongora afaan oromoo kun afaan oromoo dogoggora. Na guddisi baasa kinu amaariffata. Ijoollee waaqayyoo jedha jecha. Eshi macaafni dogoggora qabaami? Maati quraan kee hiika dogoggora qabattee namantu? Si baasu akka dogoggora qabu. Anamma si gaafadhe. Macaafni dogoggora qabaami kun? Hiikan? Akkuma quraan fi hadiisni dogoggora qabu hiikan illee dogoggora qabaa jecha. Hiikaan quraana afaan oromoo yookaan translationii lotoo dogoggora qabaate an asli yookaan ammoo jecha hundee isaatu na bira jira hundee isaan beeka. Kan kee immoo hundee hin qabu silaayyuu fayyumti isaayyuu translationiidha waan ta'eef bakka itti deebitu hin qabu. Anamma gaaffii. Hundee hin qabu siin jedhee.
Hin qabdu Afrikaa. Ani aqabaachuu baadhu. Qoy ani fa'aa aqabaachuu baadhu malee hundeen hin jiru eenyu si jechisiisa akkas. Qabda. Hundee isaa qabda Afrikaati. Ana aqabaachuu baadhu gin hundeen hin jiru eenyu si jechisiisa siin jedhan jiru itti bara. Qabda moo hin Ani qabdu? haa dhabu fakkeenyaaf ani. Hin qabdu taanaan eessatti deebite? Hin jiru hin jedhamu kaa. Waan hin beekne tokko. Hin qabdu Okko ati hin qabdu. Okko anaan ati hin qabdu jedhi malee hin jiru jettee hin dubbatinii jecha. Hin jiru yoo jiraate as baasi kun waan Afrikaa qaba oriijinaala isaa Afrikaa qaba yoo hiikkaan dogoggore fakkeenyaaf hiikkaan isaa yoo dogoggore kun Afrikaa qaba. Okay, hardi koppiin qabu fakkeenyaaf gin aappii isaati. Eshi dhaggeeffadhu hardi koppii isaan qabu aappii isaatiin nan qabu. Halas aappiin qaban jedhamu bara oriijinaala Afrikaa yoo qabaatte akkasitti as baasu yoo Afrikaa hin qabne immoo kanaafuu macaafa kee dogoggoree jedhama malee translation hin jedhamu kan kee maali jennaan. Maaf hin jedhamu kitaabni dogongoree hin jedhamu translate dogongoree jedhama akkuma kee kana jecha. Oriijinaala qabdu Afrikaa. Oriijinaala yoo qabaatte anatu dhabe malee hin jiru hin jedhamu biroo maal taate. Bilaa yeroo takka na hubadhu. Ati yoo dogoggorte bakka itti deebitu hin qabdu. Macaafni kee bar inni ati Afrikaa qabdu macaafa qulqulluu jedha malee hiikaa macaafa qulqulluu hin jedhu. Quraanni eenyutu akkas hin jedhe bakka itti deebitu nan qaba bakka itti deebu. Qabdu marjiyaan qabdu. Amma gamana deebi. Waaqarra moo bakka deebu nan qaba waan ta'an. Esh. Si baasa kanaaf kan amaariffatu. Itti dubbataa jirani bakka asitti dubbataa jira waaqarra moo lafarra. Bootichi hin dubbatamne achi biratti. Ati eessaa fuutee lafarra jechaa jirtare? Bootichi hin dubbatanne siin jedhee barran. Ashi ati eega bootichi hin dubbatamne lafarratti eessaa fiddee naan jettere siin jedhe. Okay. As biratti ijoolleen kunniin ijoollee namaatii kan lafarra jiraatanii jecha. Namaa miti. Waaqarra malee lafarra. Ilmoota namaa ta'uu dhaggeeffadhu ilmoota namaa ta'uu yookiin seera uumamaa boqonnaa jaarratti ilmoota namaa akka ta'an ni dubbataa siin jechaa raabata. Seera uumamarraa si gaafachaa hin jiru. Ani iyyuu birraa si gaafachaa jira. Tokkoffaa isaan ilmaan waaqayyooti. Ijoollee waaqayyo jedhamanii kan waamaman jalqabaa fi isaan kamiin akka kitaaba qulqulluutti. Isaan ilmaan waaqayyoo kan jedhaman maali kan biraa maaltu jira ergamootaan ala ilmaan waaqayyoo waaqa irratti kan ilmaan waaqayyoo jedhamu kan biraa eenyutu jira. Yeroo jalqabaaf dhaggeeffadhu yeroo jalqabaaf kan ilmaan waaqayyoo jedhamanii waamaman eenyus hin jira kitaaba qulqulluutti. Yeroo jalqabaaf wanni jedhamu hin jiru warri waaqa irra jiraatan ilmaan waaqayyoo kan jedhamu maleekaadhaan ala kan biraa. Na guddisi akka jedhamanii yeroo jalqabaatti waamaman immoo si mul'isa na guddisi. Kun na guddisi yeroo jalqabaatiif akka waamaman ati hin jiru jettee asii baasa. Yeroo takka iddoon isaan itti dhaqan kun waaqayyoon fuula waaqayyoo duratti kan isaan wal ga'an lafarratti moo waaqarratti. Ijoollee waaqayyootii yookiin ijoollee namaatii jecha. Kan abbaa fedhanii haa ta'an ilmaan waaqayyoo warri waaqarra jiraatan kun kan isaan wal ga'an lafarratti moo waaqarratti. Hin dubbatamne siin jedhe lafarra waaqarra jedhamee hin dubbatamne. Ati eessaa fiddee lafarra jechaa turte reefu eega hin dubbatamne. Lafarra kan jedhee fi ijoolleen kunniin namoota lafarra jiraatanii ilmoota namaatii jecha. Waaqarra jedha macaafni kee immoo waaqarra jedha. Dogongoreera sii baasa kinoo. Na guddisa akka taate dogongora fakkeenyaaf amaariffisa. Ijoollee waaqayyoo jedha malee ash. Hiikoo dogongora maal taate hiikoo fi wannaan beektooti. Hiikoo wanni jedhamu jiru ati macaafa qulqulluu jettee baataa jirta malee hiika macaafa qulqulluu jettee baataa jirtu bar kanatti baataa jirtu macaafni keetti kanatti baataa jirtu hiika macaafa qulqulluu jettee osoo hin taane macaafa qulqulluu jettee baataa jirta malee hiika macaafaa jettee baataa jirtu. Macaafa kee gubbaarratti illee kan caafame macaafa qulqulluu jedha malee hiika macaafa qulqulluu hin jedhu. Kanaafuu kanatu Afrikaa qabdu macaafuma dogoggoree jechuudha. Eenyutu akkasiin jedhee fayyaa qaba. Hiikatu dogongoree jedhama obboleessoo. Hiika beektaa. Macaafa lakki hiika macaafa qulqulluu hin jedhu wanni ati harkaa qabdu macaafa qulqulluu jedha malee qidduus macaafa yookaan ammoo hiika sun namoota tiikaami. Namoota tiikaami kusan. Hiikan jedhu macaafni kee macaafni ati harkaa qabdu hiikan jedhu. Inni haa jechuu baatu hiikoo namoota tiikaami hiikoo. Innoo hiikan jedhu maaliif hiika jettaanati macaafa jedhi macaafa dogoggoree jedhi. Hiika waan ta'eef akka biraati irraa giddee maaf macaafni dogongora siin jedha maal taate hiikoo waan ta'eef kunoo afaan biraatiin. Eessaa fiddee hiika jirta. Macaafni kun macaafa qulqulluu jedha. Qidduus macaaf jedhama inni Amaariffaa inni afaan Oromoo hoolii baayibil jedha kan Oromiffi kun afaan biraati irraa hiikamee.
afaan biraatirraa hiikame. Akkoo afaan biraatirraa hiikame afaan biraa duraa san deemtee laaltaa jechaadha maarree. Afaan kamirraa Afaan hiikame? Oromoo kana ammoo tiyyu. Afaan Oromoo moo? Afaan kamirraa Giriikirraa hiikame? hiikame jedhama. Giriikirraa hiikame jedhamee dubbatama beendee hiikee waan ta'eef dubbisuu hin dandeessaa Giriikii. Maaliisitu dubbisa malee? Ani fakkeenyaaf afaan biraa afaan Amaariffaati kan fudhadhuun fakkeenyaaf Ortodoksiidha. Afaan Oromoo kana Ortodoksii si baasaa jecha. Dhaggeeffadhu. Fakkiinaan jettee orjinaala isaa ofirkaan qaba yeroo tokko. Orjinaala isaa ofirkaan qabaa naan jette orjinaala isaa irra baasiin agarsiisi. Oo dandeessee si baasa siin jedhee bara. Oo dandeessee hin jedhamu. Orjinaala quraana orjinaala ofirkaa qaba siin jedhee ka'ee oo dandeessee. Ati asitu danda'a asitu baasa malee. Kanaafuu kitaaba mana amantaa kiyyaa si baasan Ortodoksiidha afaan Oromoo kana Ortodoksiin hin qabdu jecha. Orjinaala isaa naa baasi. Orjinaala ofirkaa qaba. Baasi si baasaa hin dubbistaa? Dubbisa. Maaliif hin dubbistaa? Si dubbisa. Ammaaf dubbisa reen hin danda'uun giddeetaa miti giddeetaa afaan kaanii kan dubbisuu ni jedhamu. Hin dandeessu taanaan maaliif ree orjinaala ofirkaan qabanaan jedhe. Akka orjinaaliin jiru sin mul'isuuf hin jiru duratti waan hin beekne waan haasofteef. Hin beektu taanaan jiraachuun isaa maal godharee min yaaragaa shugguuxidha qomaataa. Qomaataadhaaf nama harkaan qabneef shugguuxiin maal faayidaa qaba? Kinoo Ingiliffaan hiikameera kan Ingiliffa isaanii dubbisnaa jechaadha. Achumatti Ingiliffa waan hiikameef Ingiliffa isaanii dubbisna. Yaa goobazii kiyya giddeetaa. Maal jedha? Ingiliffi ofii isaatiifuu hiikaadha. Maal laa godha? Maal si godha Ingiliffi ofiifuu hiikaadha? Kanaafuu maarree fakkeenyaa fi Ingiliffaa fi Amaariffaan ilaaltaa Oromiffaa dogongora ta'e akkasii jecha Amaariffaa dogongora ta'e Oromiffaa fi Ingiliffa isaan ilaaltaa jecha. Lamaan isaayyuu hiikaadha. Lamaanuu hiikamaadha. Ani hiikaa sin gaafanne orjinaala isaa baasiitiin agarsiisii. Kanaafuu hiikadha. Ka amantaa kiyyaa ka manna amantaa kiyyaa fayyadamtu kinoo baasee si mul'isaa jecha kanaafuu si dubbisaa muhitii bira ishii goobazii. Lakki hiikaan agarsiisin please. Kinoo hiikaa mana amantaa kiyyaa fudhadha siin jedhe barsuun eenyu akka hiikeen beekamu aappii ati fiddisan. Ani orjinaala sii fida naan jette orjinaala ofirkaan qaba naan jette. Lafa kanarratti jedhee fudhadhaan. Tun tilmaama keetti ishi lafa kanarratti akkamitti waaqayyoon duratti wal ga'an lafarratti? Okay, akkamitti waaqayyo bootuma hundattuu hin argaa waaqayyo bootuma hundattuu ni jira jechaa nu biratti. Eshi waaqayyo duratti wal ga'an akkamitti jedhama ree? Ni jedhama fakkeenyaaf mana waaqayyo haa deemnu hin jennee ni dubbannaami. So kanaafiyyuu waaqayyo achitti waan argamuufi jechaadha. Ishmee nama tokko gaafadha. Yaada keetii wal fakkaata moo yaada keetii wal fudhata moo waliin fudhatu? Nama ana kana kophaa kiyya na gaafadha nama biraa wajjin maaltu si galcha na bicha na gaafadhuuti nan baanoo kii gaafii qabanillee. Kiristaana gaafadha malee. Warra lafarraa warra akka jedhamu. Kiristaana tokko gaafadha qoy. Politika akkasii dhiisiti ana bicha na gaafadhuuti gaafii qabaa okii na gaggeessi. Oy politika miti yeroo takka. Politikaadha. Politikaadha sun politikaadha amma fakkeenya musliimii tokko. Jibriil qoy. Mudii kana bar duraan bira tarreera gaafii yoo qabaatte na gaafadhan. Yeroo takka naa obsin. Kiristaanni hundi akka keettamu. Oy Jibriil hin jarjarin. Kiristaanni hundi akka keettamu moo Ortodoksiin jiraas keessa. Maal kiristaanni hundi maaltu tokko siin jedhe eenyu tokko kiristaanni tokko siin jennee irraa nuti. Kiristaanonni garagaraadha. Akkuma kinoo nabiyyu Muhammadii uummanni kee booti 72 adda qoodamu jedhe san uummanni keenyallee akkasitti adda qoqqoodamee jira jecha. Sun islaama garagara jedhanii rasuulli alayhi salaam gurbaan maal taate sa? Uummanni adda qoodamanii jiranii miti waa biyya shi'aa manaa jedhanii. Akkasuma sanicha kiristaanonni illee. No islaaman lama tadii ta'a yookaan islaama gargara jechuu miti barsuun amantoota malee amantii miti. Anamma amantiin keessan tokko miti siin jechaa jira amantaa keessa gaafadhean. Amantaan tokko miti kiristaanonni siin jedhe malee an kiristaanni tokko miti siin jedhe malee ani waa'ee namootaarraa yoomsi gaafadhean. Yaa amantiin tokko miti amantaan tokkotu jira jechaa nu biratti. Amantaan tokko jira. Kiristaanonni gargari jechuudha moo tokko kiristaanonni? Kiristaanonni gargari biroo. Kiristaanota jechuun duukaa buutuu Kiristoosii. Isaan sunniin nu hunduu duukaa buutuudha waan ofiin jedhaniif gargari jecha akkuma kee baay'inni jiru san nu biraallee baay'inni jira.
Lakki muslim islaamni baay'ee miti yaa Jibriil maal taate akka nama waan dubbisneen godhatin kaa islaamni baay'eedha waan jedhu ragaa kan jenne uummanni gina wal qoodeeraa miire kiristaana jechuun kan kiristaana duukaa buutudha duukaa buutonni si wal qoodanii jiran. Kiristaana jechuun nama amantaadha. Namoota amantaan keessanoo maalidha? Kiristoositti amanna. No inni waaqayyoodha moo amantaadha dha? Amantaa jechuun maal jechuudha? Amantaa jechuun religion jechuudha kan Ingiliffaan yookaan ammoo haymaanota jechuudha maaliffaan? Haymaanotii fi emnatii fi haymaanotiin adda adda biroo maal taate? Eshi haymaanotiin keessan maali? Eshi emnatii nagaa fattee mi dura? Emnatii jechuun maal jechuudha? Siin jedhe sanaa deebisa. Haymaanotiin keessan maali siin jedhe? Eshi haymaanota jechuun maal jechuudha? እንዴ ማሊ ኦርቶዶክስ ቢት የተማሪፋ ዱብስታሚ ሃይማኖቲን ከሰም ማሊ ሲንጀ ሃይማኖቲን ዋን ፈደዩ ሃተው አመንታ ቀብደሞን ቀብዱት አኒማ ስሪ ቀበ ክርስቶስን አማነ ሲንጀ ደወርክ ነው ክርስቶስ አመንታ ኬቲ ሞ ዋቀ ኬቲ አመንታ ኮቲስ ዋቀ ኮቲስ ኢሳም ታማኖ ይቻላል አመንታ ክርስቶስ ጀሩ ረጋ መጫፈራናከን እሺ ተቆፋ አመንቲ የቾኒ ዋን እቲ አመንቶ ተቆ ዋን ናፍታ የቲ አመንቶ ተቆ ታራሲ ጋፈቻ አመንታ ወጂሲ ኖ ኖ ወጂና አመንታ ነጋ ፈቴ ምሬ አመንታንኬ ማሊ አሲ እሺ አመንታቸው ማለሹ ኢኮሳና ሂሚስ እንጀቻራ ወርዶ ሃተው ዮ በርባደ ሰይጣን ሃተው ማለት አመንታንኬ ማሊ ከናፉ ሲሂካ ከናፉ ሲብሳ ጀቻ አመንቲ የቹ ናፍሌን ጋፊና ጋፈተ ሲብሳ ቆይ አቲ አመንታ ጋፈተ ታበር ሲብሳ ቆይ ጅብሪል ኢላ አመንታኒ ቀብደሙን ቀብዱ ከኖ ስሪት ቀባስ እንጀደበር ማሊዳ አመንታንኬ ክርስቶስን አመንታንኬ ክርስቶስ አመንታኬቲ ሞዋቀዮ ኬቲ ዋቀ ኮቲስ አመንታ ኮቲስ ከይተማኑ ሰትሲ የቻ waaqaaf amantaan tokko jechuudha si biratti maal jechuudha waaqaaf amantaan tokko si biratti yaa waaqa sanitti mire ka amantu lakki waaqa sanatti amanuu siin hin jenne amantaa kee si gaafadhe maqaa rilijii keetii si gaafadhe kennoo maqaan amantaa kiyyaa kiristoositti amanaa siin jedhee baran eshi kiristoos amantaa ta'uudhaaf ragaa naa kenna kennoo kiristoos yesuus maal jedha natti amanaayii jedha kennoo si baasa no kiristoos amantaa ta'uusaa si gaafadhe no isatti amanuu sin gaafanne kiristoos amantaa koy kiristoos amantaadha kan jedhu macaafa kee keessaa ragaa naa kenna barraa'uun qabata akka akkatti dubbattutti okay injiru akkati jettutti barraa'uun qabu sin jedhee bar barraa'uun qabuuf hin qabaa miti amma injiramu injiru macaafa keessatti kiristoos amantaadha kan jedhu barraa'uun qabu akkati nagaafatte kanatti wanati nagaafatte yoo sirrii miti takka takkaan si ibsa ishi rakkoon qabu injiramu injiru amma macaafa keessatti kiristoos amantaadha kan jedhu jiramu injiru akkana qajeela barraa'e injiru waan injirra kamin barsiista reet kanaafiyyuu waan ansi barsiisu hedduu amantaan kee kiristoosoon jedhu kiristoos natti amanaa jedhe waan ta'eef amantiin ammootiyyuu waan naaf ta'a jettee abdatu tokkodha inni ammoo kiyya waan ta'eef isa sanitti amanaa jecha waaqni keef amantaan koy amantaan kee yesuus himi kiristoos himi amantaa waan ofii kiyya amanu biroo eshi amantaaf amantiin tokko moo gargari amantaan kee maali amantiin kee maali amantii jechuun takka takkaa si ibsa lachuun biroo rakkoon qabu naan ibsini amantaan kee maali amantiin kee la amantiin kee maali amantaan kee maali lamaanuu naa himi amantiin kiyya kiristoos yesuusitti amanaa jecha takka takkaa si amantaa jechuun ammoo bakki taragaggee kan nuti barnoota keenya si ibsa malee akkana ta'e akkasi si ibsuun amantaa jechuun akkaataa waaqayyo ilma namaatti obbeessisee barnoota jechuun amantaa jechuun amantiin no gaafii akkasii miti la ati amantaaf amantiin gargarii jette amantaan kee maali amantiin kee maali siin jedhan amantiin kee kiristoosii siin jedhe bar kiristoositti amana amantaan kee amantaan kee barnoota kiristaanaa hordofaa jecha barnoota kiristoos kanaafuu amantaan kee kiristaanaa jechuu kiristaana jechuun uummata biroo duuka buutota kiristoosi amantaan kee maali amantaan qabdu akkasitti kinoonan qabasin jecha rabar kiristoositti amanaa
barnoota kiristaanaa hordofaa amantii amantii jechuun waan ofii keetii ashi gaaffii na gaafattee miresiif deebisa. Situ akkanaan jette yoo dagatte si yaadachiisa akkinaan jette amantaaf amantiin gargarii naan jette tolee siin jedhe amantiin kee maali jennaan kiristoosii naan jedhe amantaan kee hoo siin jedhe si gaafadhe. Akkoo siif deebisaati dhaggeeffadhu. Barnoota kiyyaa si deebisa malee akkati akkana jettee na gaafattetti miti si deebisu. Amantii jechuun waan ofii keetii naaf ta'a jettee amantu tokkodha. Amantaa jechuun ammootiyyuu akkaataa Waaqayyo ilma namaatti obbeessisee jecha. Inni sun ammoo maalidha? Kiristaanummaa jecha kiristaanummaa keessatti kan jiru barnoota achi keessa jiru san. Okay. Eenyu kiristaana taasisaniin jedhe? Kiristoos Yesuus. Eessatti? Kinoo Yohaannis 15:20 irratti 25 irratti natti amana akkasuma mootii Maatiyos 28:19 irratti maqaa Abbaa Ilmaa fi Qulqulluutiin cuuba duuka buutota koo godhaadha. Kiristaana jechuun ammoo duuka buutu Kiristoos jechuudha. Waan akkasiin hin jenne lakki. Kiristoos eessatti kiristaana ta'asiniin jedhe gaaffiin koo akkasi. Natti amanaa jedhe amantoota jechuudha. Kiristaana jechuun kan isaa maalidha? Beektaa kiristaana jechuun? Dhiifa mallee naa godhe anitti amanuu si gaafanne. Ilaa Jibriil ani waan si gaafadhe kiristaana ta'a eessatti siniin jedheedhe malee an. Kinoo natti amanaa jedhee bar kiristaana jechuun ammoo amantoota jechuudha sin jechaa jira. Malee kiristaana ta'a Yesuus hin jenne kaa. Kinoo isaatu jedhee amantoota jechuudha kiristaana jechuun duuka buutota Kiristoosii warroota Kiristoosiin amananidha kiristaana jechuun biroo. Malee Yesuus kiristaana ta'a hin jenneemi. Hiikoo isaa laallu. Duuka buutota koo ta'aa jedhe biroo. Warroonni duuka buutota isaa ta'an ammoo kiristaanota jedhamanii waamaman. Okay. Malee kiristaana ta'a jedhee kallattiin hin barsiisne jechuudha. Kinoo duuka buutota koo ta'aa jechuun maal jechuudha? Maa duuka buutota sin gaafanne anoo yaa Jibriil kiyya garuu an kiristaana ta'a jedhee kallattiidhaan. Kiristaana jechuun hiikaan kiristaana jechuun maal jechuudha? Hiikaan kiristaana jechuun maal jechuudha? Hiikaan kiristaana jechuun maal jechuudha? Waan hiikkarra hin jirru bar Jibriil. Waan hiikkaa osoo hin taane. Hiikaan kiristaana jechuun maal jechuudha? Hiikkaan kiristaana ta'uu ani waan hiikkaadhaas hin gaafanne hiikkaan barsiifne Yesuus illee kan inni barsiifne. Ayaat hiikaa jechuun hiikaan kiristaana jechuun maal jechuudha kiristaana jechuun? Hiikkaadhaa miti wannan siin jechaa jiru kiristaana ta'a jedheeraadha malee. Akkoo kiristaana jechuun maal jechuudha ishiin deebisiiti achi booda hin deemna. Hin beeku. Hin beektu goobas kanaafuu waan hin beekneef namootiyyu kiristaana jechuun warroota Kiristoos Yesuus hin duuka bu'an kiristaanota jechuudha jecha. Ani kaasaa sin gaafanne ka ani kan siin jedhe kiristaana ta'a. Ani kaasaa wajjin si deebisa ka. Akka ati na gaafatte bichaa si deemuun qabu. Okay, waan gaariidha. Waliigalatti gara maturree kiyya duraa jalqabaa sanitti deebina. Maturree kiyya jalqabaa irraa nan baasin situ na baase. Waan si gaafadhe kan isaan irra wal ga'an yookaan ammoo bakki isaan itti wal ga'an sun bakki ergamoon ilmaan Waaqayyo warri waaqarra jiraatan itti wal ga'an sun waaqarra moo lafarra? Dubbisa audii isaatiin lafarra jedhee amanaa siin jedhee achi biratti kinoo isaa sunniin ilmoota namaa waan ta'aniif. Okay, lafarra. Okay, lafarratti wal ga'anii seexanni illee isaanii wajjin achi wal ga'e. Yaa. Isaan keessatti argamee jira. Fuula Waaqayyoo duratti inni seexanni illee dhiyaate. Okay. Eshi, dhiyaatee Waaqayyoo wajjin walitti haasa'an. Okay. Walii galanii ammoo Eyyuubitti balaan bu'e. Yaa dubbisnu kaachirra. Waaqayyotti ergee miree. Dubbisi kaachirraa dubbisnuti. Okay, akkas jedha. Waaqayyo ati eessaa dhufte jedhee seexanichi hin gaafate. Seexanichi immoo lafa irraa asii fi achi olii fi gadi deddeebi'aa tureen dhufe jedhee Waaqayyoof deebii hin kennedha. Waaqayyo yommus seexanichaan Eyyuub garbicha koorra yaada kee keesseeree biyya lafaa irra namni akka isaatti hin jiru inni hir'ina kan hin qabne nama qajeelaa nama ana Waaqayyoon sodaatu nama waan hamaa irraas gorudha. Ofumaa isaa irratti ka'ee akkan isaan balleessuuf ati ana taasifteetta inni garuu amma iyyuu qajeelummaa isaatti jabaatee jira jedheedha. Seexana kaaseemi Waaqayyoonitti. Okay,
achi biratti kaasee jira. Akkan itti na kaafteedha. Ofuma isaa irratti ka'ee akka ani isa balleessuuf ana taasifteetta inni garuu ammayyuu qajeelummaadhaan isatti jabaatee qajeelummaa isaatti jabaatee jira jedheen akka ani itti ka'u na taasifteedha Waaqayyo ishee kana. Taasiftee taaree dhaarami. Waaqayyoon taasise akka Waaqayyo itti ka'u yeyyuu. Ay malla qoy siibana. Okay. Kiristiyaanonni moodela kana waaqarra malee lafaa miti Jibriiliin gowwoomini hin dogoggorin siin jedhaadha. Ay maftii isaatis illee akka barbaadan taradda'uuni. Isa wajjin yaasoftaa jecha boodaan illee gaaffii tokko qaba akka dheengaddaa gina kanaan buusne okay? Adara. Akka dheengaddaa kan? Adara guyyaa baay'ee seenee kaasii ganna darbitee jecha osoo hin gaafatin. Rabbashte ka. Maali iyyatanii na buustanii? Iyyatee buufamte yoo naan illee yaada dhugaa dubbachuufi. Isin guyyaa baay'eedha inshallah. Okay lakkoofsa meeqarraa ka dubbiste? Lakkoofsa 3. Okay Waaqayyo yommuu seexanichatti iyyoo garbicha koo irraa yaada kee keesseere. Yaada kee keesseere jedhee malee yaada koo keessee jedheere. Yaada kee keesseere gad buus dubbis. Biyya lafaa irraa namni akka isatti hin jiru inni hir'ina kan hin qabne nama qajeelaa nama ani Waaqayyo sodaatu nama waan hamaa irraas goruudha. Ofuma isaa irraa ka'ee akkan isa balleessuuf ati na taasifteerta. Inni garuu amma iyyuu qajeelummaa isatti jabaatee jira jedhee. Seexanaani akkan isa irratti ka'u na taasiftee jedhe Waaqayyo. Seexanatu Waaqayyoon akka inni irratti ka'u taasise jechuudha. Ejoobin? Waaqayyoon taasise malee Waaqayyoon taasise. Waaqayyoon akka seexanni Eyyuub irratti akka Waaqayyo Eyyuub irratti ka'u seexanni Waaqayyoon taasise. Si darbatammoo tiktokiin keessa turte jennaan akkana keessa seentee turte jennaan si baasa booda immoo ofii na baastan jetta. Okay dhiifama shi deebi'eeraami. Deebiteetta. Itti ufi. Waaqayyoon maal jedhee akka ani Waaqayyotu akka ani isa irratti ka'u na taasiftee jedhe seexanaan. Seexanatu Waaqayyoon akka Waaqayyo Ayyuub irratti ka'u taasise. Dura ginna ajajjee akka naan godhu gooteertaa reedhee dubbateera miyyoo seexanicha. Iyyoo gabricha koo irraa yaada kee keesseertaare jedhee Waaqayyo miti. Akkas jedheen. Okay nama ani Waaqayyo sodaatu nama waan hamaa irraa goruudha. Ofuma isaa irratti ka'ee chaara bar. Lakki gasiqii deebisi ofuma isaa irratti ka'ee akkan isa balleessuuf ati ana taasifteetta akkan isa balleessu na taasifteedhaanidha Waaqayyo. Lakkoofsa dirratti illee. Na taasiftee tareedheen akka gaaffii gaafachaa jirtaami gaaffii gaafataa mire. Injenne akkas injenne akki jedhu ilaal na taasifteetta jedhe full stoppiidhaan cufe na taasiftee jedhe malee gaaffii gaafataa hin jiru. No full stoppiidhaan hin cufne biroo maal taati? Si garsiisu qoy viidiyoo baasee si garsiisa. Arguu jirtaami? Ofumaa isaa irratti ka'ee akkan isa balleessuuf ati ana taasifteetta. Kenno full stoppiidhaan wanna xibii afuriin cufee jettee mitire.
yaa fuuli naxbii afurii osoo hin taane fuuli intinaadhaan cufe akkasitti gubbaarraa kan fudhatee dhufe Taasifteettaa jedhee akka gaafiti. Taasifteettaa jedhee akka gaafii gaafachaa jiraa miree. noo gaafachaa hin jiru. In dhaameen xumure malee taasifteettaa jedhe. Taasifteetta jedhe Waaqayyo gad dhaabee jechuudha. Ash. Taasifteettaa dhee gaafii gaafachaa jira. No, gaafiin gaafanne. Gaafiin gaafanne. Waaqayyo in cufe. Arannatti fedhan cufnee barmiti. Ilaala maal jedhe beektaa? Ati ana taasifteetta jedhee inni garuu ammayyuu qajeelummaadhuma isaatti jabaateera jira jedhee jedha. Waliigalatti asitti maal jechaa jira Waaqayyo akka ani isa irratti ka'ee isa balleessu na taasifteedha Waaqayyo seexanaan akkamitti akkamitti seexanni Waaqayyoon akka inni qaama biraa irratti ka'u taasisaa kan jedhu na dhibe. Waaqayyo kaasee jechaan jiru borbiroo maal taatechi biratti illee. Na taasiftee dhiban. Na taasistee jedhee seexana gaafataa jiraa miree. No, hin gaafanne mallattoo gaaffii hin qabu bar. Mallattoo gaaffii hin qabu. Na taasiftee jedhe. Akkoo achi biratti illee yaadichi sun akka itti fuudhaa miree ka dubbachaa jiru. Inni garuu amma iyyuu aga gadi haa dubbisu. Ishee dubbisaa gadiin. Okay. Inni garuu amma iyyuu qajeelummaadhuma isaatti jabaatee jira jedha. Akkoo gaafii gaafachaa jira barbiroo malee Waaqayyo akkas taasisee irratti jechaan jiru seexanicha gaafachaa jira mi? Seexana miti kan dubbachaa jiru bara Waaqayyo asitti kan dubbachaa jiru Waaqayyotu dubbachaa jira bara Waaqayyotu akka ani isa irratti ka'ee isa balleessu na taasifteedha seexana. Waaqayyo dubbachaa jira miti as biratti maal taate? Waaqayyo achi biratti gaafii gaafatee achii booda ammoo seexanatu gara gadii kanatti dubbachaa jira jechaadha. No gaaffii hin gaafanne maal taate Jibriil? Gaaffii hin gaafanne Waaqayyo mallattoon gaaffii as hin jiru bara. Kinoo gara olii sanitti oboote duraa sanitti kinoo lakkoofsa 3 irratti iyyoo gabricha koo irraa yaada kee keesseerta. Argite? Gaaffiin asitti xumurame. Iyyoo gabricha koo irratti. Gaaffiin asitti xumurame. Akkoo gaaffii xumurame gara gadii eenyu dubbata. Koy. Yaada kee keesseeree jedhe Waaqayyo mallattoo gaaffiiti argite? Isa gaaffii ta'e mallattoo gaaffiitiin. Sana booda Eyyuub garbicha koree yaada kee keesseeree jedhee Waaqayyo dubbachaa jira. Keesseeree jedhee mallattoo gaaffiitiin xumure. Biyya lafaa irra jedhe Waaqayyo amma in dubbachaa jira Waaqayyo itti fufee jechuudha. Biyya lafaa irra namni akka isaa hin jiru. Qoodduu. Inni hir'ina kan hin qabne qoodduu. Nama qajeelaa qoodduu. Nama ana Waaqayyoon sodaatu qoodduu. Nama waan hamaa irraas goru. Qoodduu jabduu ofumaa isaa irratti ka'ee akka ani isa balleessuuf ati ana taasifteetta. Qoodduu jabduudhaan inni garuu ammayyuu qajeelummaadhuma isaatti jabaatee jira. Qoodduu waraabbii jedha. Kanaaf Waaqayyotu yaa akka ani isa irratti ka'uu na taasiftee jedhe malee waa gaafachaan jiru. Gaaffiin gubbaa kana laasituma. Akkoo taasifteertaadha malee taasiftee jirtaa miti. Taasifteetta jechuun bar loqoda malee taasiftee jirtaadhuma bar. Taasiftee jirtaa kinoo amaariffisaa kinoo as biratti mallattoo gaaffiitiin dhaabuu jechaadha. Azzahaadhanii jedhee ka gaafatu san jecha ajajjee jirtaayii jedhee. Ajajjee jirtaayii dhaabee harka dubbachaa jiru. Asitti garuu mallattoon gaaffii hin jiru. Taasifteetta jedhee gad dhaabe malee mallattoon gaaffii hin jiru. Inni garuu ammayyuu qajeelummaa jira. Hin jira. Hanga dhumaa dubbisaa jiru. Achi biratti. Dubbisne bar. Taasiftee jirtaa jedhee kaachi bira dubbachaa jiru mi'ire. Mallattoo gaaffii miti garuu mallattoo jabinnaa. Abboo koo yeroo takka gidduun seenin ortodoksii naawubsi. Kanaaf kan inni asitti dubbachaa jiru gad dhaabe malee mallattoon gaaffii wahiillee hin jiru. Taasifteettaa jedheen. Angaruu kan gaaffii natti ta'e akkamitti seexanni Waaqayyoon akka inni Ayyuub irratti ka'u seexanni akkamitti Waaqayyoon taasisaadha. Waaqayyo taasisaa jechaan jiru bara. Aangoo kennee fi baay'izawee seexanaa miti Waaqayyo. Waaqayyo moo?
yaa Asitti waaqayyoon taasise akka inni Ayyuub irratti ka'u aangoo jabaadha malee. qoy tokkoffaa seexanatu waaqayyoon akkas taasisee jechaa jiru taasifteertaa jedhee dubbataa jira gara gadiitti ammoo dubbiste waaqayyoo eenyudha seexanicha aangoo kennee jecha akka gadii gad dubbisiti. Sirri sanitti dhufna garuu asitti waaqayyoon akka inni Ayyuub kanatti akka Ayyuub rukutamu beelaa fi rakkinaaf gadadoo sanaan akka rukutamu dhukkuba sanaan akka inni rukutamu kan waaqayyoon taasise seexana. Eenyutu akkas jedhe biroo akkas wanni akkas jedhu wayitu hin jiru seexanaatti akkas goosisee miti Iyyoobin. Seexanatti akkas goosise waaqayyoon. No wanni akkas jedhu hin jiru waaqayyotu seexanicha ajajee Iyyoobii seexanni Iyyoob qoreemi. Akkuma waaqayyoo seexana ajajujuu kan waaqayyoon godhe seexana. Eenyutu akkas hin jedhame. Maa kunoo akkas jedhaa maal jedha beektaa waaqayyo maal jedhaa ofumaa isaa irratti ka'ee akkan isa balleessuuf ati ana taasiftee akka inni isa balleessu karma seexanaatiin haa balleessu malee akka inni isa taasifteertaadha gaafii gaafachaa jira bar. Noo gaaffii miti wallahi. Araana xibiidhaan dhaabne barbaro. Gaaffii dhaabne. Araana xibiin afaan Oromoo keessa hin jiru baabaa kiyya afaan Oromoo keessa hin jiru. Kun maaliif fannatti jedhaa malee. Fakkeenyaaf. Ashi qoy ati nyaata nyaattee jirtaa oon jedhee akka gaaffiitii mire. Tun gaaffiidha jirtaa lama ta'uu qaba. Lama qubee xumura irratti. As biratti illee be. Ashi qoy as biratti illee araana xibii godhee dhaabee osoo hin ta'inii. Araana xibii hin jiru afaan araana xibii. Jibriil afaan Oromoo keessatti araana xibiin hin jiru. Tuqaan lama kana. Waan siin jedhe amma asitti waan siin jechaa jiru taasifteettaa otoo mallattoo gaaffii ta'e tuqaan lama. Koy. La argita. Yaadichi tokko tuqaa tokkoon dhumataami. Yeroo tokko yaada kee keessee ree gaafa jedhu re'een kun lama ta'e asitti otoo mallattoo gaaffii ta'e taasifteettaa aan kun lama ta'uu qaba mallattoon gaaffii jiraachuu qaba mallattoon gaaffii iyyuu hin jiraatin aan kun lama ta'uu qabdi taasifteettaa jedhamuu qaba kun amma immoo gaaffii osoo hin taane yaada xumure waaqayyo maal jedhee na taasifteertaa jedhee waaqayyoon gaafachaa jira jecha inni garuu amma iyyuu qajeelummaadhaa isatti jabaatee jira jedhee gara dhumaa gad deebisaa jecha waaqayyo aangoo kenneef jecha seexanicha isa kanaadha kan dubbatu kitaabichi. Asitti garuu na teechaa jirtu hiika maali maqaan isaa gaaffii hin gaafanne maal godhee hin dubbate malee gaaffiidhaa miti jechuudha iddoo kanatti. Ashi gara biraatti tokko kudha lama irratti tokko kudha lama irratti akka seexanni isa kaasee ibsa bar. Okay. Sanillee ilaaluu dandeenya. Waaqayyo immoo seexanaan kunoo wanta inni qabu hundumaa harka kee keessa jira. Iyyoobitti garuu quba kee hin buusin jedhe. Kana booddee seexanni fuula waaqayyoo duraa in adeemedha. Kanaaf iyyuu as biratti waaqayyo aangoo kenneef mire seexanichaa. Mee harka kee ol fuudhiitii wanta inni qabu hundumaa rukuti. Inni iyyuu mul'inatti si arrabsaa jedhe. Kun lakkoofsa 11 irratti jira. Mee harka kee ol fuudhiitii wanta inni qabu hundumaa rukuti jedheen waaqayyoon. Inni iyyuu mul'inatti si arrabsaa jedhee waaqayyoon akkas jedhe seexan. Seexana jedhe sootaadaa waaqayyo ammoo tuyyu waaqayyo ammoo seexanaan kinoo wanti inni qabu hundinuu harka kee keessa jira. Iyyoobitti garuu quba kee hin buusinii jedhee deebiseefi jedhama rees biratti. Kanaaf iyyuu waaqayyo ajaja seexanaa isa hin dhageenye jechaadha. Hin dhageenye? Maa dhukkee irraa kan waggaa 20 ol? Akkamitti hin dhageenye? As biratti amma waan seexanni jedhee gaafate kana waaqayyo deebisee jira? Deebiseera maali waggaa akkuma inni jedhe sana harkatti ol kaasee maa waaqayyo rukutee waggaa as biratti nan mul'ise. Akka inni galuu fi tokko as biratti qoy afur kaa'amne yookiin immoo. Ekkooti qoy abbaa. Sifa dubbisu qoy. Maaf naa dubbistu. Rakkoon qabsi garsiisa. Bakka inni jedhe si garsiisa. Akkoo naa galee nan dubbisaa jira bar. Si garsiisa akka waaqayyoo waan san godhe. No, as biratti waaqayyo gaafatee mi gaafichisan? Gaafi kam? Seexanni gaafatee mi waaqayyo?
Akka inni rukutamu Waaqayyo maal jedhee deebiseef achi biratti? Ashi Waaqayyo achi biratti maal jedhee deebiseef? maal Waaqayyo waggaa 20 ol Eyyuubin rukutee Ay achi biratti Qoy Waaqayyo be Iyyoobin waan bangoonee jechaa hin jiru. Gin achi biratti waa seexanni jedhee isa Waaqayyo godheera. waan seexanni jedhe Waaqayyo godhe maaliif Waaqayyo hin goone taanaan maaliif waggaa 20 isa rukuteree siin jedhe waan san hin goone yoo ta'e Waaqayyo hin deebina achi gara biraa hin deebina achi biratti gini waa seexanni dubbate sanii achumatti Waaqayyo maal jedhee deebisee? waan jedhee deebiseef miti waggaa 20 ol rukutee bar rakkina deebiseef achi biratti hin deemna achitti illee siin jedhee bar seexanni qoy seexanni achaa abaake qoy rukutee jira walla dhukeerra kaaseera Akka inni rukutee argitaa qoy ilaallati taragagga ilaallati gina achi biratti dhaggeeffadhu dubbisna macaafuma guutuu dhaggeeffadhu dubbisichuun biraa Bukkutee morru kunne qoy waliin dubbisna guutuusaa waliin dubbisna gaaf tokko warri waaqa irraa ilmaa waaqayyoo jedhaman fuula waaqayyoo duratti argamuudhaaf hin dhufan seexannis isaan gidduutti hin argame waaqayyo ati eessaa dhufte jedhee seexana hin gaafate seexanni immoo lafa irraa siifichi achi olii fi gad deddeebi'aa ture dhufe jedhee waaqayyoof deebiin kenneedha waaqayyo seexanaan Eyyuub garbicha koorra yaada kee keesseeree biyya lafaa irra namni akka isaatti hin jiru inni hir'ina kan hin qabne nama qajeelaa nama ana waaqayyoon sodaatu waan hamaa nama qajeelaa nama waaqayyoon sodaatu ifama waaqayyo ati eessaa dhufte jedhee seexanin gaafate seexanni immoo lafa irraa siifachii olii fi gadi deddeebi'aan turee dhufe jedhee waaqayyoof deebiin kenne waaqayyo seexanaan Eyyuub garbicha koorra yaada kee keesseeree biyya lafaa irra namni akka isaa hin jiru inni hir'ina kan hin qabne nama qajeelaan nama ana waaqayyoon sodaatu waan hamaa irraas goruudha jedhee seexanni immoo deebise Eyyuub waa malee si waaqayyoon sodaataare ati isaa fi mana isaatti laal ati isaa fi mana isaatti wanta inni qabu hundumaattis naannessitee dallaa hin ijaarreere hojii harka isaatiin hin eebbifamteef hojii harka isaatii hin eebbifteef qabeenyi isaas biyyicha keessatti hin baay'ate mee harka kee jedhee laal mee harka kee ol fuudhiiti wanta inni qabu hundumaa rukuti inni iyyuu mul'inatti si arrabsaa jedheen rukutii jedheen eenyu jedhe seexana jedha waaqayyo immoo seexanaan kun wanta inni qabu hundumaa kunoo wanta inni qabu hundumaa harka kee keessa jira Eyyuubitti garuu quba kee hin buusin argite qabeenya isaa si harka jira jedheen kana booddee seexanni fuula waaqayyoo duraa in adeeme gaaf tokko ilmaan Eyyuubii fi intaloonni isaa mana obboleessa isaanii isa hangafaatii nyaachaa daadhii wayiniis dhugaa otoo jiranii namni ergame tokko gara Eyyuub dhufe qotiyyoolii qotiisatti jiru harroonni immoo isaan bira hin dheedu turan namoonni Sheebaa hojjettoota billaadhaan ajjeesanii horii fudhatanii in sokkan ana duwwaatu jalaa ba'e kanasitti himuudhaaf dhufe jedheen utuu inni dubbatee afaan hin fixin namni biraa tokko ergamee dhufe ibidda waaqayyo biraa bantii waaqaa keessaa gadi bu'e hoolotaa fi hojjettoota gubee in fixe ana duwwaatu jalaa ba'ee kan sitti himuudhaaf dhufee jedhe inni kunis dubbatee utuu afaan hin fixin namni kan biraa tokkos hin dhufee jedhe itti fufee kunoo qilleensi jabaan tokko lafa onaatitti dhufee golee manichaa arfan in rukute yommus manichi ijoollota irratti in jige ijoolleenis in dhuman ana duwwaatu jalaa ba'e kana sitti himuudhaafan dhufe jedhe kana irratti Iyyoob lafaa ka'ee gadda irraa kan ka'es uffata isaa tarsaase mataa isaas haaddate lafatti gadi gombifamee in sagade achumaanis qullaa koo gara haadha kootiitti ba'ee qullaa koos biyyatti nan deebi'e waaqayyotu kenne waaqayyotu fudhate maqaan waaqayyoo haa eebbifamu jedhe kana hundumaa keessa Eyyuub hin yakkine daba hojjetee jedhees waaqayyoon hin hadheessine jedha waaqayyo akkasitti ajaja waaqayyo waajjisii afur dubbistaama amma as biratti qoy itti fuftan deeftaami amma asirratti Iyyoob afeeraa Iyyoob mallee waaqayyotti hin dallanne ni deebistaafi qoy siifa dubbisu fani
Iyyoobiin asirratti amma qabeenyi isaa dhaameera Iyyoob qodaan isaa manni isaa wanta diddiigameera garuu Iyyoob ammallee hin dallanne amma Iyyoobiin ammas lammaffaa sitti rukuchiisa sheexanii dhaqee Iyyoobiin lammaffaa lakkoofsa Afriikaaf dubbisa achirrattis rukuchiisa itti fufaa deemaa jechuudha abdii itti fufi achirratti inni rukutamne kanaaf sin galateeffisee galateeffachuu Aywa Jibriil asitti walii galatti kan inni haasawaa jiru eenyutu itti kaase Iyyoob kanatti eenyutu kaase waaqa seexana kaase eenyuun waaqayyoon kaase seexan akkuma seexanni jedhe ammoo waaqayyo qabeenya isaatiif mana isaatiif hojjettutu sallee dhabama godhe jechuudha. Amma na gaafattee si deebisa ishee afuraffaarra si dubbisaa jecha. Okay. Seexannis deebisee akkana jedhee gogaadhaaf namni lubbuu isaa oolchuuf jedhee waan qabu hundaan ni kenna. Garuu ati mee harka kee diriirfadhuuti foonii fi lafee isaa rukuti inni dhugumaan ifatti si abaara. Si arrabsaa jedhee waaqayyo jecha Iyyoobin seexanni waaqayyo seexanaan kinoo inni si harka jira lubbuu isaa garuu hin tuqin jedhee. Akkas. Inni si harkara lubbuu isaa garuu hin tuqin jedhee. Lubbuu qofaan bisee. Kanaafuu qoy kasii dubbisaa jira. Kanaafuu seexanni fuula waaqayyo duraa ba'ee Iyyoobin faana miila isaatti jalqabee hamma gubbee mataa isaa madaa hamaadhaan rukutee Iyyoobis ittiin of huquuf jedhee qircaa fudhatee daaraa keessa taa'e. Fudhatee daaraa keessa taa'e. Inni isaa ati amma illee qajeelummaa kee cittee qabatteerta waaqa abaaratti du'i isaan jette. Arrabsii du'i. Iyyooban mallee maal qabateera qajeelummaa isaa qabatee jiraniitiin immoo arrabsii du'i jetteen. Inni immoo deebisee ati akka dubartii gowwaa tokkotti dubbatte nu harka waaqatti waan gaarii fudhanneerra. Waan hamaa immoo fudhachuu hin qabnu. Waaqa irraa waan gaarii fudhanneerra waan hamaa fudhachuu hin qabnu jedhee wantoota kanneen hundaa keessatti yoo waan dubbateen cubbuu hin hojjenne. Okay, kanaafuu fuulli isaa illee hiiteffamee miilli isaa illee wanni hafe hin jiru jechuun rukutameera jechuudha.